Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolikaa deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa 8ffaa boqonnaa 2 jala jirra. Meegaa dura osoo gara barumsa keenyaatti hin seenin dura warreen maatii chaanalii yuutuubii barsiisaa Jamaal taatan laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa. Warreen amma peejii kana laalaa jirtan hundi keessanuu laayikii itti roobsaa akkasumas sheer godhaa jechaa. Warreen ammoo haarayaa taatan saabiskiraayib gochuun cuqaasaa saabiskiraayib waan jettu san jecha. Meegaa iskeerii lakkoofsa raashinaalii barbaaduuf gabatee iskeerota kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuun akka kamitti fayyadamna kan jedhudha. Egaa mee iskeerii lakkoofsa raashinaalii barbaaduuf karaalee adda addaatti fayyadamuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf iskeerii 32.2 takkaa barbaaduuf karaalee armaan gadii fayyadamuu ni dandeenya. Tokko kaalkuleetara saayintifikiitti fayyadamuudhaan, kaalkuleetara saayintifikii jechuun kaalkuleetaruma magaalaa irraa bitamu kan saayintifik kaalkuleetara jedhamutu jira. Egaa kanaas kaalkuleetaraan yeroo baay'ifnu kaalkuleetarii saayintifikii fayyadamnee iskeerii taasisuuf adeemsa armaan gadii hordofiyyaa. Kaalkuleetara saayintifikii irratti lakkoofsicha tuqi. Lakkoofsi ati tuqxu sanis lakkoofsuma iskeerii godhuuf barbaaddu kana san booddee itti aansuudhaan xaa iskeerii tuqi. Xaa iskeerii bakki ja'us achumarra jira jechuudha. Sanaan booda iskeerii lakkoofsichaa argattaa jechuudha. Adeemsa baay'isuu fayyadamu. Adeemsa baay'isuu fayyadamu jechuun irraan gadee baay'isuudha jechuudha. Takka baay'isuu takka, takkuma ta'a, takka baay'isuu lama, lama takka baay'isuu lama mallee lama, takka baay'isuu sadii, sadii akkas jennee tartiibaan mana tokkorraa kaanee walitti achi baay'ifnaa jechuudha. San booddee tuqaa digitii booddee jirtu lakkaawwannee isaan walitti baay'ifne booddee digitii afurtu jira waan ta'eef digitii afur tuqaa booddee digitii afur achi dhiifnee barreessinaa jechuudha. Kanaaf 1037 tuqaa 484 takka ta'a jechuudha. Bifni sadaffaan ammoo bifa firaashiniitti deebisuun waliin baay'isuu. Kana jechuun 32 tuqaa 2 takka baay'isuu 32 tuqaa 2 takkaa jechuun 2220 takka jala dhibbaa tuqaa booddee digitiitota lamaatu jira waan ta'eef tuqaa booddee sababa digitiin lama jirtuuf jalli isaa dhibba ta'uu nutti agarsiisa. Akkasumallee gaafa waliin baay'ifnu 3,220 takka baay'isuu 3,220 takka akkasuma jala isaa dhibba baay'isuu dhibbaa jechuun mana kudhanii, mana dhibbaa, mana kumaa, mana kuma kudhanii, mana kuma dhibbaa, mana miliyoonaati. Miliyoona takkaa fi 1,374,840 takka jala 10,000 jennaa jechuudha. Kana booddee tuqaa booddee digitiin jirtu afurii waan ta'eef 1,037 tuqaa 484 takka jenneeti jechuudha. Inni afuraffaan ammoo gabatee iskeerii qophaa'e itti fayyadamu. Gabatee iskeerii qophaa'etti fayyadamuu gaafa jedhu gabatee iskeerii qophaa'etti fayyadamuudhaan gabateen iskeerii kunis akka kanatti gara duuba kitaaba keessanitti qophaa'ee kan jirudha. Gara duuba kitaaba keessanitti qophaa'ee kan jiru gabateen kunis gabatee kanarraa amma karaaleen itti nuti fayyadamuu dandeenyu. Gabatee iskeerii jechuun gabatee iskeerii lakkoofsi raashinaalii irratti dubbifamu jechuudha. Gabateen kun mata duree iyyaa walqixanii xaa iskeerii jedhuun kan beekamu yoo ta'u, gara dalgeetti lakkoofsa 8 hamma 9 gara irraa gadeetti lakkoofsa takka tuqaa 0 hanga 9 tuqaa 9tiin kan daangeffame ta'ee gatiiwwan iskeerii of keessaa qaba. Gabatee gatiiwwanii iskeerotaatti fayyadamuun iskeerii 3 tuqaa 4 5 fi 6 tuqaa 7 7 barbaadi. Mee furmaata kana haa laallu. Iskeerii 3 tuqaa 4 5 barbaaduuf tarkaanfileen hordofamuu qaban tarkaanfii tokkoffaan irraa gadee xaa jalatti 3 tuqaa 4 barbaaddaa jechuudha. Asiin gad xaa jalatti 3 tuqaa 4 bakka irra jiru kanarra dhuftaa. Akkasumallee toora dalgee xaa irraa ka'uudhaan
dalgee kana gaafa deemtu 5 hamma ga'utti gara mirgaatti adeemtaa jechuudha. 5 hamma geessutti gara mirgaatti deemtaa. 5 bira eega geessee booddee kibni isaan lamaanii 3.4 fi 5 eessarratti wal qiban kan jiru gabatee sanirraa argattaa jechuudha. Bakki isaan lameen itti wal qiban san iskeerii isaati jechuudha. Iskeerii isaati kunis 10.9 ta'a jechuudha. 10.9 ta'a. Akkasumallee iskeerii 6.7 gaafa barbaannu 6.77 kun iskeeriin isaa irraan gadee xaa jalatti hanga 6.7 bira geenyutti deemna. Akkasumallee labbaa yookiin dalgammoo hanga 7 bira geenyutti gaafa deemnu bakki isaan lamaan itti wal qiban 6.7 fi 7 bakki itti wal qiban 45.83 jeeti akkanatti mul'ata jechuudha. Bakki kun iskeerii 6.77 jechuudha. 6.77 haala kanaan gabatee qophaa'ee jiru sanirraa arganna. Haaluma wal fakkaatuun iskeerii 6.77 agarsiisuufis adeemsuma olii sana hordofta jaa'isuma amma dubbanne kana ta'a. Gabatee iskeerii dhuma kitaaba kanaa irra jiru fayyadamuudhaan iskeerota armaan gadii shalagi ja'a. Kunis gabatee kanarra deemnee laaluus ni dandeenya. Gabatee kanarra deemnee laaluus ni dandeenya. Tole akkasuma mee furmaata jedheeti gaafa 34.73 iskeerii gaafa ta'u lakkoofsuma kana 3.4 iskeerii gabatee iskeeriirraa akka itti barbaaduu dandeenyu 3.473 baay'isuu 10 iskeerii goona. Egaa kana jechuun 3.473 baay'isuu 10 iskeerii jechuun amma yeroo kanatti adda baafamee jira. Iskeeriin 10 jechuun ni beekamaadha jechuudha dhibba takka waan ta'eef iskeerii 3.47 garuu gabatee san fayyadamnee baasuu dandeenya jechuudha. Gabatee fayyadamneetiis yoo baafnu maal goona 3.473 waan hin jirreef lakkoofsi kun gidduu 3.47 fi 3.48tti argamaa jechuudha. Gabatee irratti argamuu waan hin dandeenyeef jechuudha. 3.47 fi 3.48 gidduutti argama tilmaamaan barbaanna waan ta'eef. Kanneen lamaan keessaa kan caalatti itti dhiyaatu immoo 3.47dha. Kanaafuu gabatee iskeerii irraa 3.47 barbaaddaa jira. 3.47 barbaadiitii gatii argatte sana immoo gatii argatte san maal godhi dhibbaan baay'isii iskeerii lakkoofsa barbaaddu akka armaan gadiitti argattaa jira. Egaa 12 iskeerii san gabatee irraa hogguu barbaannu jechuudha 12.4 ta'a. Isuma san deebinee immoo yoo dhibbaan baay'ifne 1204.9 ta'a. Akka kanatti gabatee irraa barbaaduu dandeenya jechuudha. Egaa gabatee irraa yoo barbaannu qaxxitaa isinis agarsiisuu ni danda'a gara dhuma gabatee kanarratti. Dhuma gabatee irratti akkamitti akka barbaannu iskeerii 3.47 akkamitti akka barbaannu gabateenis kana fakkaata. Gabateen kana fakkaata asiin dhufnee 3.74 gaafa jennu asuma irratti argachuu dandeenya. Kunoo 3.4 kana eega argannee booddee asiin toora kana keessa hanga 7 bira geenyutti deemna. Hanga 7 bira geenyutti deemna. 3.4 irraa kaanee hanga 7 bira geenyutti gaafa deemnu 3.4 irraa kaanee 7 jalatti hogguu geenyu
kudha lama tuqaa duwwaa afur takka ta'a. Kudha lama tuqaa duwwaa afur akka kanatti baafnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf gabateen kun kan qophaa'ee jirudha. Isuma silaa sanii yoo ilaalle sadi tuqaa torba torba yoo ilaalle amma sadi tuqaa torba yookiin sadi tuqaa lama haalaan luumee sadi tuqaa lama asitti argannaa. Sadi tuqaa lama lama yoo jenne asii sadi tuqaa lama irra dhufneeti. Asiin ammoo deemnee maal goonaa sadi tuqaa lama lama xaarrachi deemnee hanga lama bira geenyutti deemna. Sadi tuqaa lama lama kudhan tuqaa sadii kudhan tuqaa sadii jaha ta'a jechuudha. Akka kanatti haala salphaa ta'een gabateerraa barbaaduu dandeenya jechuudha. Egaa gabatee fayyadamuun hundumaafuu baay'ee qalaalii fi baay'ee salphaa kan ta'e namoonni kitaaba kana buufattanii hin jirre kitaaba kana osoo buufattanii bareedaadha. Oromiyaa Education Biiroo kan jedhu jala seentanii kitaabolee hundaa argachuu dandeessanii. Tole egaa mee wantoota keenya bifa gabateetiin walumaa galattuu iskeerii lakkoofsotaa haala itti barbaaduu dandeenyu karaalee afuriitiin iskeerii lakkoofsota raashinaalii barbaaduu dandeenya jennee tokkoffaa saayintifik kaalkuleetariitti yookiin kaalkuleetaraan fayyadamuudha. Lammaffaa adeemsa baay'isuutti yookiin irraan gadee baay'isuudha. Sadaffaan bifa firaakshiniitti deebisuutiin waliin baay'isuu fi sadaffaan ammoo gabatee iskeerii qophaa'etti fayyadamuudha jechuudha. Kunis gabateen iskeerii kunis yoo fatanaa irratti illee ni kennamaa jechuudha. Fatanaa amma fakkeenyaaf qormaata biyyoolessaa irratti gabateen ni kennama. Kun waan rakkoo qabu miti. Egaa mee kallattumaan isatti aanutti haa dabarru iskeer ruutota lakkoofsa raashinaalii. Mee iskeer ruutii lakkoofsa raashinaalii jechuun maal jechuudha? Hiikoo lama tuqaa sadii mee yaan irra guddaa zeeroo fi xaan irra guddaa zeeroo yaan irra guddaa yookiin walqixa zeeroo xaan irra guddaa yookiin walqixa zeeroo haa ta'an yoo yaan iskeerii lakkoofsa xaa ta'e yaan iskeerii lakkoofsa xaatu iskeerii yeroo ta'u maal ta'a yaa ta'a jechuudha. Yaan maali iskeerii lakkoofsa xaati jechuunis xaa iskeerii yoo goone yaadhaa wajjin walqixa xaan iskeer ruutii yaa jedhama. Xaan iskeer ruutii yaa jedhama. Kunis mallattoodhaan xaan walqixa ni ta'a. Mallattoo raadikaalaa jalatti yaa barreessine yaansa raadikaala jalaa hogguu bahu xaa ta'a jechuudha. Barreeffama mallattoo bifa kanaa kunis mallattoo raadikaalii jedhama. Mallattoon kun mallattoo raadikaalii jedhamti. Mallattoo raadikaaliiti. Egaa mallattoo raadikaalii kunis lakkoofsa kenname san gad xiqqeessuu yookiin lakkoofsa duraan baay'ifamee waliin baay'ifamee dhufe san isa jalqabaatti deebisuu jechuudha. Yaan raadikaandii as jalatti yaan maali raadikaandii jedhama. Egaa as keessatti xaan maal ta'uu qaba irra guddaa yookiin walqixa zeeroo ta'uu qaba negatiif ta'uu hin qabu jechuudha. Xaa iskeeriin raadikaala jala yoo seenes xaa ta'eetuma baha jechuudha. Kana jechuun asitti aan irra guddaa yookiin walqixa zeeroo yoo ta'e aan kun zeeroo irra guddaa yoo ta'e iskeerii yoo goone akka kana barreessina jechuudha. Akkasuma san iskeerii hatee jiru sun iskeer ruut yoo goone maalitti deebi'a? Aatti deebi'a jechuudha. As kottu fakkeenya jaha kan jiru kana dhibba raadikaala jala yoo galchine iskeer ruutiin dhibbaa walqixa ni ta'a. Dhibba baay'isuu dhibbaatu kudhan baay'isuu kudhaniitu dhibba ta'a waan ta'eef iskeer ruutiin dhibbaa kudhan ta'a. Sababni isaatis kudhan baay'isuu kudhan yookiin kudhan iskeeriin dhibba waan ta'eef kudha jaha fudhadhu. Kudha jaha kana kan nuuf fide afur baay'isuu afuriitu kudha jaha nuuf fide waan ta'eef iskeer ruutiin kudha jaha afur ta'a jechuudha. Afur baay'isuu afur yookiin afur iskeeriin kudha jaha ta'a waan ta'eef akkasuma duwwaa tuqaa lama shan hayyuu kun duwwaa tuqaa shan baay'isuu duwwaa tuqaa shanii duwwaa tuqaa lama shan ta'a. Duwwaa tuqaa shan iskeerii jechuun walqixa ni ta'a duwwaa tuqaa lama shan waan ta'eef akkasuma 80 takka jala dhibbaa jechuun 80 takka jechuun 9 baay'isuu 9tu 80 takka ta'a. Dhibba jechuun 10 baay'isuu 10tu immoo dhibba ta'a. Kanaaf isaan lamaan gaafa iskeerii goonu
sagal jala kudhanii iskeerii yoo ta'e 81 jala dhibbaa ta'a jechuudha. Hubadhu gatii iskeer ruutii negatiivii hin ta'u. Gatiin iskeer ruutii maali? Negatiivii hin ta'u. Iskeer ruutii jalaa lakkoofsi tokko negatiivaan hin bahu jechuudha. Fakkeenyaaf negatiiva 25 iskeer ruutii jalaa shaniin yookiin negatiiva shaniin yookiin shaniin hin ta'u. Sababni isaatis shan negatiivni iskeerii yoo ta'e poozitiiva 25 nuuf kenna waan ta'eef. Poozitiiva 25 nuuf kenna waan ta'eef negatiiva 25 sanii nuun deebi'u jechuudha. Karaalee adda addaatiin iskeer ruutii lakkoofsotaa barbaaduun ni danda'ama. Iskeer ruutii lakkoofsa tokkootis karaalee adda addaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Egaa dhiifama jecha. Tole egaa dhiifama jecha itti fufnee jirra. Hubadhu gatiiwwan iskeerii negatiivii ta'uu hin danda'an kana jennee jirra. Iskeer ruutota lakkoofsa iskeerii sirrii barbaaduuf lakkoofsicha hirmaattota koobxiitiin diddiirsuun barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Hirmaattota koobxii jechuun lakkoofsonni koobxii ta'an kanneen takkaa fi mataa isaatiif malee hin hiramne saniif irraa jechuudha lakkoofsan iskeerii sirrii yookiin iskeerii sirrii miti kan jedhu adda baasuudhaaf. Fakkeenyaaf 225 iskeer ruutii jalaa akkamiin baafna yoo jenne 225 kana taraa jalqabaatiif lamaaf hiramuu ni danda'a. Maaliif? Sababni isaa lamaaf wanti nuti yaalluuf jalqabatti koobxiin jalqabaa lama waan ta'eef. Koobxii jalqabaa lamaaf hin hiramu yoo ta'e sadiif hirra. Sadiif ni hirama. Sadiif meeqa ga'a? 75 ga'a. Okay, 75 kunoo lamaaf ni hirama. Hin hiramu waan ta'eef sadiimaaf hirra. Sadiif meeqa ga'a? 25. 25 kunoo lamaaf ni hirama. Hin hiramu yoo ta'e sadiif ni yaalla. Sadiif ni hirama. Hin hiramu yoo ta'e shaniif irraa jechuudha. Shaniif ammoo meeqa ga'a? 5 ga'a. Kanaaf lakkoofsi kun iskeerii sirriiti. Kanaaf sadi baay'isuu sadii maal ta'a? Sadi baay'isuu sadii yookiin sadii iskeeriidha. Okay, 9 ta'a. Akkasuma 5 baay'isuu 5 jechuun iskeeriidha. Asirratti maal goona? Isaan lachuu keessaa tokkuma fudhannaa jechuudha. 3 baay'isuu 5 yoo jenne 15 ta'a. 15 iskeerii ta'a jechuudha. 15 iskeeriin 15 iskeerii yoo goone 225 ta'a waan ta'eef. Akkasumallee 400 raadikaala jalaa akkami ba'a? 400 kana lamaaf yoo hirre meeqa ga'a? 200 ta'a. Ammallee 200 lamaaf yoo hirre meeqa ta'a? 100 ta'a. 100 lamaaf yoo hirre 100 lamaaf yoo hirre 50 ta'a. 50 illee lamaaf yoo hirre 25 ta'a. 25 lamaaf hin hiramu 5 irraa akka kanatti addaan qoqqoonnee hogguu keenyu lakkoofsisan iskeerii sirrii ta'a jechuudha. Kana jechuun 20 baay'isuu 20 ta'a jechuudha. Kanaaf 4 iskeerii baay'isuu 5 iskeerii jechuun 4 iskeerii baay'isuu 5 iskeerii ta'a. 4 iskeerii jechuun fi 5 iskeerii 4 fi 5 yoo waliin baay'ifne 20 ta'a. 20 iskeerii goona jechuudha walitti. Inni itti aanu iskeer ruutii lakkoofsa armaan gadii barbaadi ja'a. Kanaaf iskeer ruutota akkuma kanatti barbaaduu dandeenya jechuudha. Maaliif? Bifa koobxiitiin diddiirsuudhaan hirmaattota koobxiitiin diddiirsuudhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Tole egaa mee barnoota itti aanuun gabatee iskeer ruutiin kunoo gabatee ni qaba. Akkuma iskeeriin gabatee qabutti iskeer ruutiinis gabatee qaba jechuudha. Gabatee iskeer ruutii fi kaalkuleetara saayintifikii fayyadamuudhaan iskeer ruutota lakkoofsotaa barbaaduu ni dandeenya kan jiru. Yeroo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa. Baay'ee galatoomaa. Isiniin jaaladhaa. Nagaan naaf tura.